dinagdee biyya miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biitti sun ta'uu barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu akka barbaade taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa isa human capital the labor humna namaati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa ekspoort godhuu qabna ilma namaa. Eessatti ekspoort godhu beektu? Irra jireessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliif dinagdee guddaa qaban humna namaan qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti dinagdee guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaa jira. Wanni biyya humna qofaatu biyya qorachaatiin jira biyya hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen dinagdeedha inni guddaan Saawud Arabiyaa wajjin China chala America chala. Maaliif dinagdee bal'aadha biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aanis humna namaa barbaada. Wanni nama barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuuf Malif Jolle tenya gibsi agar tadi jolle ni jibti achi yurtu wara kam dalaiti malwa berarti wara rabat ani minga fan rabatan dan barnota quality barnota saniti berita wannu darra fulle fajju kam jolle hirente sani le man te sani saudi da wali tirada isin kijibu amma maybe million to kabna million kudan achi budan dawra kabna ka wara Bangladesh itti akka warra Paakistanitti. Warri biyya kana biyya Arabaatu hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana akka bishaan irra yaatu kana amma ambaasadar Saawudii argeetiin ture ministeera isaanii adda addaa yeroo adda addaa argaatiin ture ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa harka isaatti fiddee ijoollee isaanitti Hogga wanni isaan bar lolanii ijoollee isaaniitti jawaabata gaafa diraqnii fi haraqee diraqe. Dur maqaan keenya amma kanaan hin ka'u. Amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan dhaggeeffadhaa Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kun hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraatti cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabatan dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru dhiibbura 15 fida. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu namni Oromoo irraa dhufu nama ajjeesa wal ajjeesa jaame dalaga jaame khalaas wanni silaa hundi irra Saawudii wajjin goshee goonu wanni alanyaa keenya nu qaba osoo hin taane hundaa keenya nu dabala walii teenya inshuraansii nu kenna sarratee manaa qofa osoo illee narsii nurraa fudha doktorota nurraa fudha injineerota nurraa fudha akka amma abiifaa taphatan kana osoo hin ta'in ijoollee ta'e labbaatii jaa Oleh jadi kita tu saya sini, apa kabar? Namun sekolah ada cek kabar, kasih dia buat kamu. Atau apa support tu? Kayaknya ras, baik ya lo tu selalu baju kamu tu deh. Karena wani suci dia mu, udah ramu dari situ. Dina gentenya, direntenya, biar Arab itu. Qatar, Emirates, Kuwait, wani selalu semua kawan. Duriye mo wari mo angora ñu tous duriye fi bir wala ko fana tan oso namni sirna jiraate ara negotiation mutu koy ko dikam dur da wuci ba ci bamu akata nam hangana amana nura fonda indammo adu tafira ni bayna sunni da to min da gadi arga tremo san kale gushe ko dum ko kenya am jesen to muta yayi ba Jerman amma nam tibala ko nam tibala ko shanta marra ko Jerman katab dai tani airport ti akka jiru sani ki malik asal na musa kaman ni dalagan jawab ya kara kara ke dalagan wannan rabu dalu ko mu wara kara jarke shira motu man kai jiru erra ke ta kara motu malle jibla ne kai usitte embassy kaisa
Eenyu waan kana dalagu deemu irra jiru. Kominiti keessa saawutii xiqqoo talanii isaatii Itoophiyaa guutuu saawutii keessa namni keenya hajiru yoo kan hundatu miliyoona tokko lama. Miliyoon dhibbaatti nama keessa maafiyaa dhibbaatti nama gurguree gayyaafne. Saawutittis namni embasii taa'ee waan kan dalagu jiraannan gabbuunes saaxilla itti gabu. Taphni akkanaan jiru. Hunda baala walirratti jumlaan deemuu hin barbaadu. Garuu amma misaal tokko bishaan ture yarra. Embasiin Itoophiyaadha. Gaafa tokko waa'ee ijoollee ajjeefamuu kana akka ishuutti itti kaasee hin beeku. Ambaasaddarri saawutii jiru bara bakka bu'aa keessan hojjetaa lammiilee Itoophiyaadha beesan jedhanii. Hojiin isaa nageenya keessan, gantaa keessan, tiisuru waan biraan qabu keessanii. Hariiroo akka mootummaatti mootummaa lamaan fidu hunda caalaa garuu hariiroo fi saawutiin qabu lama jiran. Tokko daldala buletti erganna midhaan itti erganna. Hojiin ambaasaddaraa daldala sanfaasatee gochuu. Hunda caalaa kan birraa argannu nama ekspoortitti goona. Nageenya mirga dantaa lammiilee sanii kabachiisuu hojii ambaasaddaraati. Gaafa tokko gaara jedhamu gaafa dura jedhake burhaan achi dhaqee afaan arabaan beeku. Maal godhaan jee ambaasaddarri afaan arabaan beekne maal godhan arabaati. Ambaasaddara jechuun bara dubbii himaa keeti kominikeeshin ofiisara keeti biyyasanidha. Hagara shaantu hundi uumamtee maqaan biyyaa badu ambaasaddarrii fi hojjettoonni embaasiidha waan kana ishuu guddaa godhanii poolisa wajjin ta'anii kominiti wajjin ta'anii ulamaa wajjin ta'anii ijoollee tana qabanii adabuu danda'u. Kanan goone ammas godhuu danda'u qabu. Kun waa'ee siyaasatii miti waa'ee paartii lamaati miti. Akka lammummaatti waan godhamuu qabu jechuudha. Warra ammas irra deebi'e warra as keessa jirtan kan danda'anii waan hirmaataa akka turtan fakkeenyaaf warra haasoitan keessaa hoggaa namni ajjeefamu gastii irra warra turtanii jira amma ijoolleen keessaa naa dhufaa jira. Agarteef afaan lallaaye amma booda inni kanuma wal qabatee waan ammas ni kaasee ta'an gad jabeessa. Rakkoon bakka dhufu haaftu barbaaddu. Inni kan jaarsummaadhaan maaliin du'aayiidhaan hin baalagee akka ilkee raammoteetti qaasanii dhabamsiisuudhaan sirreessa. Akka biyyoo very simple crowd sourcing. Crowd sourcing jechuun uummatatti gadi facaafa. Amma booda namni asii jamtu yeroo hin jala hojjete nama Jawaar jedhamu biratti maxxanee jira har'a lafa kaanneen asii nama meereef. Aslis Jawaaris waliin naasaa jira. Abbaa yakka hojjetus nama inni bira taa'ee nama inni mallaqa erguuf nama waan godhuuf kanaaf warra biyya alaatti waa erguu fadha. Hanga tokko argadheetiin jira. Faayidaan yookaan eeruu fiddan hin callisee maxxansu maal jiru namaati. Eeruu waggaa fiddan dura viidiyoo isaa naasa'e. Hanga wayyaa dabara ragaa fi baati namoota waraabee jira. Viidiyoo sanii ilaalatu. Lammaffaa chaat guuppii waasaappi keessatti sanii ni ilaala. Voisii waliin dhiisan. Risiitii malee itti erga. Kana naa erga. Saaxiluu qofaa miti biyya feete maan jiraate maarsi irra hin jiraate. Karaan Ranjin amma akka funyaa qabdee verbeetii yookiin si baaftu barbaadu anaaboo ta'e jabbiin irra jette jira. Faranjii irraa si darbuu deemuu deemsi citizenshipii kabarsiin godhu. Faayidaan Noorwee keessa lammiin Eertiraa lammiilee dhalattoonni Eertiraa kan lammiin Noorwee ta'an akka adeeman beektanii. Ameerikaanis Trump ni gammada badhaasa kenna nama akkanaati yoo jennee warra kana hojjetu. Kanarratti dhiifama walii godhuun jiraatu. Qaamseen dhumaan kan odeeffannoo naa ergaa waliin garee tokko ni ijaarama. Sirriitti labsiin booda akka inni goone garee tokko ijaarree waan reefu jennee kana eenyutu maal hojjeta? Kaja'uun maalii fi fuuldureen uummata keenyaa fi Saawud Arabiyaadhaa akka laaftutti ilaalluu miti. Diinagdeen teenyaaf Saawud Arabiyaadhaa wal qabattee jirti. Saawudiin dhugaafamuuf jettee akka diinagdeetti darbu. Hiree hiyyummaa barabaraa kana keessa ba'uudhaaf biyya teenya misoomsuun dabalata hamma feetu biyya teenya misoomsine lammiilee isii tana misoomsine lammiilee sana barnootaan afaaniin dandeettiin goone yoo biyyoota arabatti ekspoort goone malee guddachuu inuma hin dandeenye. Inuma hin dandeenye. Wanni an gochuu barbaadu namni keenya karaa bishaaniitiin hanga deemurra namni deemna akka karaa deemurra namni keenya biyyatti barsiifannee afaan barsiifannee ogummaa teeknikaa qabsiifnee narsii goone doktor goone injiinar goone afaan arabaa akka bishaan akka dubbatu goone Saawudiittis Katarittis embasii keessatti looyeroo dhaabnee fi
kabajamee fi akka jiraatu akka ashiraatti osoo hin ta'in Filipiinoodha. Dureeyyaadha. Ijiptiin walqixa dorgomee dandeettii isaatiin dorgomee akka qaxaramuu barbaadna. Yeroon sa'aa amma sa'aa guddaa kanarra dabarsuu qabu. Kanarra dabarsuu qabna. Kanaaf hangasii garuu amma seenne jirra hamma waan kana hiddaa dabalsiifnu. Deemnu yakkamtoota kana nu ergaa warra yakkamtoota dahoo ta'us nu ergaa warra biyya alaa maqaa fooshaatiin haa taatu maqaa maaliin waan kana walaa jiran keessa jiranis nu ergaa akkaanii barbaachisaa irra fudhanna sagantaa bareedaa ture hedduu galatoomadha. Anillee kana boodaas immoo geebiraa tokkoon seenaa ulfaa marii bareedaa ture. Rabbi nu haa milkeessu, rabbi nagaa haa buusu. Rabbiinis akka mararaan jiru rabbiin faranjiin akkuma tattaafate wajjin dhaabatti. Rabbiin wanjala nyaamurraa barleessaa nutis balleessuudhaaf haa tattaafatu jaa nagaan naa bula.